maal godha jirta? Mee wifi itti naana hawaan itti fayyadamtan sanniin fayyadamaa feesbuuk as naa bane kaame. Wifi moo? Wifi bara wifi mana kanaa bara. Amma duratti seennee nyaata. Itti naaf ennee inni meera arru. Maasii naqe. Galatum. Galatum. Abo. Roras. Maal? Maal godhu jeetan? Maal godhu jeetan? Wifi itti naa naqnaa nyatte wifi maal naqe? Jechuun TV kayyatime kayyi dalagadhu. Si. Dhage. Abo Roras. Miciyyoon tun ummaa teenyaaf haa dalaytu. Si galee miciyyoon hojjechuuf dhufte bara. Ati miciyyoo yaamteetuma feesbuukumaa fi kana kanaa si bana maaltu siin gee feesbuuk asii? Isin dalagaaf dhufte moo feesbuuk? Wifi maal naqe maaliin godhan? Dhisi Roras hin beekaa beekan dalagaateetis beekan irratti qabaran amala keetiin beekan ijoollummaa irra taa'e. Ammaan gattaa yoo dhufe. Taa'ii waan kana kana dhiisii. Ani kasirra guddaatu ija ati qabdu kana hin qabu laata akkanatti itti bira taa'ee waan banneef anu. Anamma maaliin godhe intarneeta naa naqnaa jette intarneet maal naqe? Lakki hin dalaydu waan akkanaa dhiisii michoo tana ummaadhaaf akka hojjettu godhi dalayduudha dalagaa isii ummaa teenyarraa maallaqa eeggattee maallaqa fudhatti mire. Maallaqa malee dalaydi. Ati waa ummaa fi yaadne akkuma na dararta malee waan ummaa yaadde fakkaatu. Akkamitti hin yaadin? Ati akkami beekta nama kanuma duruutu yaawwalanii bar silaa ani bar fadhuu taateenii fadhaa bar isii. Ati ijoolleedha barachuuf jirtaati feesbuukaan wal jala sasseentanii taana warra kana kana irraa dhaabii gahu. Ummaan jeeni amma hin fakkaanne fakkeeffadhuuti. Ijoon jaalattara sirratti argeetu hin jira. Hayyoo jaaladhee osii na dhorkuu danda'a dirqama. Hayyi na dhorkitaa. Maal isin dhorkama ni jaaladha hin dubbisin malee malee maaliin godha. Lakki Roras keenya fuula kan inni fatiisi. Obboleessa kee kasirra guddaa jiraa mira. Fuula akkamittiin kannaa? Fuula kan inni bira teessee kan. Amma tokkicha kanaan qaba akkamitti fuula akkamii namaa qaba? Fuuluma kee tokkicha kana fuutee isii keessa haa'u jirta qalbii keessa amma feesbuukaan gabattee kanaaf si jaalachuu dandeessi isii dharaadhaa bar qalbiin dhalaatu bar daftee si jaalatte na dhiyaatee jettee. Hawwataa egaa hiree xiyyaa si balleessin obboleessa kee dhiyaanu kan. Yoo michoon tun gaarii taate an fuudhus Bodo isinumaaf waa dalaytii warra ummaaf waa dalaytii yaabaleessu. Dhala meeqamee mana kana dalaytuummaaf umma dhufti sammuu kiyyaa fi keetitti addaa mana kanarraa ba'a. Isumaan jaaladha jetti maal fa'a? Ati yoo naa yaadi gaafsirraa hin deema. Hangaan kaan baasa si geessu ani bari fuudhu bara ati gisee kaan baasa dhaqxee amma sadi an fuudheen na dhuftee ilmoo amata lamaatti. Rabbi si haa jiruuti. Ana ammoo wanta kana keessa nannaqatilla. Maaliin si naqamu? Nannaqate. Abo namni gabbay ala guutuudha dhalaa barbaaddee ala jiraniiti as keessa mana keessatti takkittuma mana dalaydummaan dhuftuu eeggachuu jira obboleessoo takkittuma tana afaan nan qabini obboleessoo rabbi si haa baasume xiqqaadha ganaa ijoolleedha baradhu ati kanaan gan kaan baasa firraa ergu amma sadeen inni kaan baasa taa'u booda kan inni fuudhee itti nan dhufuu sama malee akkanatti dalaydummaa waa fuudhuu hin danda'u. Samira. Oh. Oh, asih nak ada aku. Kau akan beli itu mana kan ada kerja. Oh, jual kiranya enak. Ayah? Betul. Akan sinje. Akan bidalaga sifatnya. Dalaga ni betul loh manja. Ya kan ini sih baru. Buya dulu hati luft tuh. Buya dulu hati luft tuh orang gambar ya kan. Hah? Nanti sih mati. Kan kumal sih gambar sih arah kubat aja di jaga macam apa kan jatati. Kubat aja bak arah sama muda. Ani seran nagu tamtiu ba. Dalaga apa yang dipewain tanah dipewa. Ya beli titi jalan lagi. Lagi. Mana kayaknya kana? Dalai itu fakir sandet wa fidan namare. Heret berbadu jujur. Umat ya heret berbadu jurti. Ala bihen berbadu tuan izat tanan. Umri tanan ni ala beda di dalai ga. Sanifuka. Anak sejalan. Siti himat deh. Mana taman dulu merum deh. Merum itu juga ilmu takkan. Oh, ilmu takkan apa? Malah rete dapat ini jangan. Tikesho walten sa dabu bain nata. Dalam modira. Intalanga. Mau intalan di sini wali beli orang pun gitu. Intal kita itu sintola mati jatah kerja. An ilmu info ni dis, ilmu singkapu mire.
Lakki an dalagaa dhufe wanni biyya teenya irraa bahee biyya irraa bahee as dhufeef ilmooti yasan dalagee warra keenya irratti mashruufachuuf hin dhufe waan akkana itti yaada malee ammaaf. Beleza yoo tuba yaadde bilbila kana kan daa. Bilbila jalatti siifan qaba. Bilbila kana kan maali? Lakki gaafumaan itti yaadeen siifan. Dhabu lakki kana jenna bareedu maaliif laal? Amma itti yaadnee siin jeeba. Na dhagee gaanis weessima. Mana keenya kana abbaan keenya hin jiru ni anaa fi rooraas jira ummaa teenyaaf. Sigare ati ummumati je tana tajaajili. Ummati yoo wajji waliin dhabiitti qashoo ummaatiyaas yoo buna haraara qabdii yeroo tokko haa isiin dubbattus irra ilaalin. Sani achi laafii mucaan xiqqaan barataadha. Gara obboleessa kiyya kunis kan baasa deemaa beekte isaas barnoota isaatirraa nurraayis hin mufachiisini isaas fuula kanneen ifaa. An dalagaa fi dhufe ilmootiyyaan guddifachuu dhufe tasanii maatilleen umaa yaadiin ummaan ta'edis ummumatiyyaa abshir. Umaara kun qabdu lakkoo isaa baakee ni qabda. Lakkoo isaa baakee yaadatti ni qabaayee. Naaf kan lakkoo isaa baakee. Isumaan itti yaadeessi kan ammaaf mee na dhiisi kaaniin dalagadha. Dalagadhumaa. Naaf taatee jirta moo laafee garuu ookee mana kana nyaaka dhalan akka dalayduutti fi nisaabiin akka qaama tokkotti fi saabii haalutti. Itti warra tokko. Saniifuu hawaasni siin joon qabuuti dalagaateetis dalagadhumaa xiyyaa sanaa dalagaa. Rabu makiya na fere. Ilmu amati yo jingu batu. Tantani mana kana kaya dada kawan kana dalaiti wasan dalaiti. Mesha nala kana hirira bate hirira titeisi. Isha makata ti visitara rabas tadi kijatin biradem. Hai. Entar gisti. Akati kop jete ate sasa. Darmani vis kaya de mana kan? Kan dalagaa. Dua amali taisa sirkila ita. Ammumaan ol seenee bar. Amma ol seenee. Arrafi arran mana kana rabe ani amma be. Contohnya dah fashion makata kan rajin jirte. Midi ke sinjian dia amne visitara. Wan kana bulat terus di setakkan ala kana ni khafam te. Enggak, ammumaan ol seenee bar. Bandalo ke jirte amma ol sente. Hah? Entar bayi mereka dalaga. Bayi baterana ada gud. Bayi. Ish. Ana jaibu mau ibaran. Anda lu makana tu takaran pina ko namsivne. Namni tokko namni wanni nama khayyatuuf akka waan barbaadu waan ani haja mina gootu fi sila. Wanni si khayyateef dalaatiti dibala mana raafudatte. Miti yoontu warra magaalaati miti yoo waa takkaan si aarsitu miti dalagaa siif dalaydinaa jette. Isiin hoggaan ammana kanarraa gabbee meeshaan turii ala teessee naayiti. Hoccoo turii keesha maddaatii fi sitaara irraa baafamte miici jee obboon biraa deeme achi teessee naayiti. Ani akkamittiin jiraadha akka kana akkanarra ilmaanuma kiyyaa wajjin ni dalaganan ijoolleen tiyyoo fi fudhanaa naa caalti dhiirti tiyyaa. Rooras! Kottu! Maal jechuun maaluma akkana alaanaan ta'u? Abaa miti yoomtu na guttee. Angami isin qofti naa dala idan takkaa akkatti gubadheen beeku. Mana kanarraa gabbee hogguun ol garagalee waan na gammachiistu ol hin deebi. Waanuma akkamatti taasisee silkii laayite. Ani maallaqa kafalee maallaqa hayyaan dhukkuba bitatu hin danda'u. Hin danda'u anarraa deemtu. Maaliif deemtu mi bara mijoon nama gaarii baraadha. Nama gaariidha. Intala teesseetuma akkamatti silkuma laayi. Silkii laaquudha nama gaarii. Internetni mana jira. Isiin enumaa ammuma milkooyteewu. Intalti manaatu Erga bilbil malaa kutaate rakkoon isii bilbila wifi irraa cufna malee maaliif deemtu jala. Wifi cufaa ijoolleen hogguunii fi na barbaadde kamiin harkatti hogguunii wifi cufa. Ijoolleen ala jirtu sun naan bilbilti. Hogguu wifi ummaa as barbaadnetti harkatu qabna naan jaan. Hogguu wifi cufe. Dhiisi numa jettanii dhiisi. Dhalaa taa'anii ta'a isinumaan narra baasaa'u. Siif obboleessa keetillee na guddanii jirtaniiru. Dhiisi hogguun ani gabbee ummaa teenya naarsin ummaa teenya dhukkuba dhiiga danfaa ittiin fidin sukara nurraa ittiin fidin jettanii silaa hamma silaa dhalaa narraa looltaniin inumaa isintu matarra na baasee isintu waliin taa'ee silkii laaqa. Inni obboleessa keetis dhiisi manaan jaa dhiisi. Bakki barummee isiin nama gaarii bara hedduu nama gaariidha. Gaaromminni isii maali nyaayyoo? Gaarii ati amala nama tolfatti. Suutuma tolfatte amala amma ittiin jarjariin dhiisi. Siif taate ayyoo.
Lakki ummaan akkamitti naataati miti dalagu jirtiimi bakka isiin balleessitetti loliiniituma akkuma haadhaatti akkasitti haadha reetuuti. Ani amma booda dadhabeetiin jira yoo isinii dhageestaati isin gorsa yoo haadha obboleessa keetis akka ati jettu kan inninis yoo kanuma jiru ta'e ni ilaala. Yoo kan gorsa fudhattaati isin gorsaan tiyyaa dadhabee irraa kutadheetii bara akkuma ijuma ilmooti yaadin ilaala ija biraatiin isii ilaalu isiitu ija haadhaatiin na laaluu didee malee ilmoo namaa taati. Agami waan xiqqoo fi guddoo hundaan loltee gaazexaa kan qabsiisaniiti. Antanumaaf naamte waan biraatiif naamte jeetu fiigaa dhufeeti. Rabbi haa qajeelchu. Atis ittiin jarjarin anis gadiin baati. Qaceeluu baannaan maaltu naaf gubeen ilmoo namaa taqalanii ofirraa fageessan. Ilmoo namaatiin maaltu naazan? Toltus garbu didduus darbu. Oyo. Maal gurri jirtu? Yaa dhufii ushaashaan firaa qarabu jira. Ayyaay. Dalayduun si video maal taateeti? Dalayduun wanni isiin goofuun garaa nan galtu yaa ilma kiyya. Iciyyoon silkuma laayitii waa takka waan nan jiru nan dhageessu ilmaatu garaa isii keessatti walleetun dullatti immaa nu hiraarsiti jettiinsa. Ismaattu iyya oolu dadhabeetan ofirraa ani ni beeytaa mi'a mala kiyya hubaa hojjetaa hin danda'u. Sirrii naa tilteessu. Kun wanta ammaan tanaaf bunni naaf hin dhaabamne. Isa damma kun aanan si fide. Aanan keessa si fide. Ati aanan kee ibaaduma kee jabeessi. Yaa ilma kiyya umrii naa dheeraa. Ati barra michiyoota naa yoo hadalaytu taate hadalaytu yoo hadalayne taate immoo ittiin sirraa hima. Roras. Hottu sen. Maali? Ati michiyoon tun dalaguuf dhuftee mire? Dalaguu kee dhufte dalaguu masii yoo dalayte maal qabu? Maal jechuun? Michiyoon haa dalaytooti intarneeta barsiiftee waayifii layitee fi koodii layitee fi michiyoon ustee kana gooti. Ummaa teenya dhala maali? Dalaguuf finne moo maal miti? Isii abrii hannaaf mi? Waayifii yeroo qabdutti yoo itti fayyadamte maal qabu? Qabaachuu mi bara ummaa teenya tajaajiluuf finne maallaqa isaaf naaf himi? Maa isiis qaf gootame? Amma isii akkanatti kun lafa tana xaxxaruu jirtu maali isii cinaa? Bikka kana bara waa takka nu dalaguutti hin jirtu bara. Ati ummaa teetiif iyyaattu? Michiyoota na cinaa dhaabbattee cinaa teessee waa hunda akkanatti kun kanaas akkana dabarsiiftaa yeroo meeqaan si harka mana keessatti isii hojjetaa akka kun gaarii miti isiin dalayduudha haa dalagattu dalagaa isii haa dalagattu. Ati barnoota kan qorattu? Ani maali waayifiin itti guutee malee waan bira tatta'a. Waan biraa gagarsiifta achi gubbaa michiyoo ni jaalattaa moo maali? Ni jaalattaa? Ammaaliin godhesa akkuma waan amantaan irra kaa'u jirta. Waan hin taane irra kaa'ee jaalalaa. Akkasii miti amma isin lameenis waliin lolinaadha. Miciyyoon yoo dalagattee isaa dalagattu qaceeltee. Atis dhiisi jetta. Bara amma isinuma lameen kanaa wal isin lolchiisuuf deemti dubbiin tun kun akkatti ilaalee isin argu. Anamma isii tana michiyyoo fi yaadu umma yoo haqa feete sii fi yaada maaliif yoo jettu ummaa teenya ati nu dhadhalte nu guddifte hangana achi mucaan kun haa baratu jee anis kun wayin dhaabbadha ol ceega fiigee sumatti hin dalagu umma. Duba tana dalaytuu tana eega qabannee nuuf ifte dalaytuu waan ati feetu sii godhu qabdi gaa huccuu tee miicuu qabdi mooraa godhu qabdi nyaata godhu qabdi yeroo hunda yeroo isiin teessu tana ati bara irraa agartee mijateetiin. Anis bara ammaan duraan arkee bara isaa achi keessa mana keessa hojii taa'eetuma intarneeta kana laatu. Atuu bira teessa. Anaa bira taa'u sirna guddaa baran. Abaan sirna guddaadhaa baran akkana naa hojii jechuun dandeessu si galee. Ani hojii taa'u qiyyaa siin hin geenye laal. Michiyoon haa hojjettuudha jaame bara. Dantaa'ee waan yoo feetanis adee yoo feetanis dhiisaa kan kan. Ati wanni akkanas godhu maali? Hayi gartee laal. Ani hojii teessu ati hojii teessu yoo hojii taa'e ani irra guddaa obboleessa isaati bikka kana fuudheetiin jira ummaa. Wayi fuudheen. Ani fuudhe ammas isii fuudhuun fadhu baran. Atummaa nu kajeella qabdan jiyyoo. Fuudhuun fadhu hin fuudhu ammaa. Laakiin ilma namaati irra guddaa sila intala tana hojjaasee sanaa hojjaasoo malee isaa miti. Yaqa. Ani immoo siifii yaada deemee dalagee hojii deemee gisee dhufu isaan asuma ta'aniituma feesbuukaa fi kana iimoodha kana laaqu yookaan mooraa kana keessa maa jiraatti ture. Kana lamaan baane isiinis badii qabdi bara. Yeroo isa garte isa bira. Yeroo ana agarte ana bira. Amma wana kana kanan beeku qaa micoontu yoo amma booda sirriitti dalayde haa dalaydu. Fokusi garte si fakkaatti. Ani immoo warra yeroo dubbisu bar bira dhaqee ummaatiyya jabeessi. Ummaatiyya tana kana godhiif. Ummaatiyya na arsin.
maaliif amala isii yoo tolfattee jiraatte ani isinii fadhu maqaan sii maami yoo michiyyoo irraa gammadde ati ani michoo tanaan hin fuudha yoo laakiin ati akkana qabsi gootee lubbuu si fiddu taate ani fadhu inni isin fadhu maaliif hin feene michoon tun nuufis dantaa qabdu tobbalessa guddaaf dantaa tola olleetu naaf gaarii taane isaaf gaarii ta'a hin taatu jechuudha saniifuu haa michoo tana kaa ayyoo antana michiyyoo tunnatti hin taatu tanan fuutu tuni bara manoonni dhabdee gaafa atiif haadha manaa sii taate anuma dalayduu godhatti akkami ijaamtuun sinalti ijaamtuun nalaalti nama moosaree unaan hin jettu wallahi waa takkan dalaju bishaan jige waliin qabdu isii biraa ka'eetin firija qulqulleessee isii biraa ka'ee darsa kararraa guuree waa hunda kararraa guure ummaanaatu godhaa mee ani mana kana dalaguuf hin dhufee hoggattaa inaan hin jettu ustaatuma teesseetuma silkii raayite gaafa ati fuute ilma kiyya gaafa dhuftee naa ol dabarte tun aluma gannaariiti hin taatu tana fuudhuun natti dhiisimmaa yaati naariiniti isiin amma laal isiin nurraa fuula harkatte haqa nusi belleesse malee isiin badii qabdu nuti habatii qabu kuni xiqqaanoo belleesse yerooraas bikkumaan an ajjedhu hojjechuu huccumaan ofirraa baasisan uffatee deemu waanuma kiyyaa waan hin affadhu qofa maa fadhannee ajaa'iba mati Umaan qabu. ani ne gudisiisa Akka rufusii fuusaa. isiin ne gudis tanuma rabbiin haayireen dhalaakin tana rabbiin dalajuu fakkeesseetu mooraa fide yoo amala qabaatte si wajjin takka taate anni fuudha jeeti kee Ilma kiyya garagaltaa akka amma jettu kanan taatu. kan ilaalla kaamee itti mee isuma tanaa dura mee haala isii to'aa bara dhugaa kara isiin feetu maali ummatiyyaaf maal ajajamee Ammaa unu dhagahin haasa nuti haasoo ilmu kana yoo dhageesse. Yoo dhageesse baalli magarsiti. saniifuu kaa obboleessa kiyyaa'u kaan mee obboleessuma kiyya kanaa bara dubbisuun qaba bara dura waliifuu galuu qabna inni Jee walii gala. akkasii ummatiyya kanaas kaayadhu min deebiira Intal Samira. Intal Samira. Samira. Kottu fuudhee aannan kana kanarraa kaayi. Buna naa danfistee? Danfisattiin jira. Ayoo. Yoo haala kee tolfatte intala tiyya taate. Waan inni takka akka kanarra teessu hin barbaadu. Huccuun xuriitis makaddaan kiishni hogguu irraa baafame sitaaraan irraa baafamte hogguus dhiqamtee dadachaafamtee kabata seenuudhaan fedha. Awwaan xuriita kanarra teessus hin fedhu meeshaa xuriitis kanarra teessu hin fedhu. Yoo haala kee tolchitee gartee akkan ani siin jiru tola jette mucaan kiyya kun si jaalate fakkaata intala tiyya taate jechuudha. Waan jettee hundanii godha. Garuu amma kami kana jaalatu Guddaa si jaalata. guddaa waa guddaa miti haa. Xiqqummaan quba qabaan. Xiqqaan si jaalata. Guddaa sitti addeeffanne. Lakkeen ta guddaa tana waa quban qabu. Maaluma jetta. Xiqqaan si jaalladha jee sitti himate. Kanaaf akkatti sirra lolaa. Illaan walumaan ijoollee waliin fixuuf deemtare guddaanin si fedha. Waa guddaa quban qabu. Xiqqa jaalatta. Hanga osoo gurbaan guddaan hin fuune xiqqaa waan fuusisu. Dalaguma tamtee gaggodhadhu dalagadhu. Dalagaa ta'ee jettee dalagatte numa dalagatta. Ammoo ijoolleen irraa waliin hin fixin. Kanaan sitti dhaammadha. Haala kee galfadhu hojii ta'e jaalala qabu. Ayyee. Hayyoo ajaa'iba immoo an xiqqaan jaaladha. Ummaan isaanii isaan guddaan dhageeti. An guddaa irraa hin quba qaba. Wayyoomi wajji wallolchiisee oliiroo sababa kiyya wajji wallolu jiran. Ajaa'iba immoo sayooni yaadatu guddaa sayooni falaayee jiru. Xiqquma fadhaan qalbiin kiyya xiqquma irra na jirti xiqquma sanii irra na jirti. Cuma kiyya kana silaa isaa dura naa fuudhuu qaba. Ta inni ija itti dhaabee itti kajeele. Qalbiin isii haruma biraa jirti. Kun waan xiqqaan jaaladha naan jetti. Yaa rabbii kiyya. Isa soggoon akkana keessa gallaalu miciyyooniin fuudhanii jaaladha jeenatti addeeffate. Miciyyoon tunis mucaa xiqqaan jaaladha ani lakkee xiqqaa siin jaaladha naan jee jetti. Ijoollee tiyyaa'uun irra dalayduu jedhanii tanuma akkamiin rabbi natti fide
ijoollee tiyyan irraa tuyxe qalbiin irraa tuyxe intalti tuni yaa rabbi intala khayrii naa godhi ooma maal kana yaadu jirtu waan na yaachisee ilma kiyya maal wani siyaatu bubatee tanaan na dhibeewu intalti wanni ati isaa balleessa jettu ijoolleen ija wal khayyiranii jiran ooma agarte bari isaan lameen wal biratti arkee wal badditee maal siyaatu akkana intalatiyya taataa yoo qaceeltee intalatiyya taataa yoo rabbi jee qaceelii sifu siyaatee baay'ee siyaatee baay'ee si jaalataa ayyee itti naayii kana waachuwaa ittiin himaa kam inni gurbaan naan jettee nan gaafattu ayyee hadiiri jettuni hogguun ani hadiiri guddaa kiyyaas si jaalataan jeen jennaan ummaa an xiqqaadhaan na gaafate kanaan hin jettu xiqqaatu siin jaaladha naan ummaa bakka dhiisi bakka dhiisi hin fadhu bakka dhiisi an obboleessuma kiyyaa histii nattaa malee silaa inni jiraachuu baate irra mijoon turumaa takka ani ittiin dhiisu fuudhuus abadan ani bara amma isumaan dhoorka anamma isa dura akkasirraa dhaabbata yoo dhugaan jaalate ni isa hojjaa jiraatu allaahin ammoo dhugumaan hin jaaladhe amma mijoon tun idda dalee dura yoo nuti hojjetu qaama tokko taate anis isii fuudhee umaatii miti isaan sirraa qaba obboleessa kiyyaatiitu dabballeessa dhiisa isaan sirraa qaba ani hangaan isa jaaladhu ni beeka hundaan isaa godha qaltee ilaahin inni deebi'eeti jaalalati jallee iddanaan kanneen hangumaan an wajjin haasawanii fi rabbi sodaa fi bika kana shari'aan malee wajjin haasawu jeetumaan itti michiyoon himatini malee gubbaarraa akkaan jaaladhu isiinis ni beeyti turte humaa ammallee obboleessa kan kee si jaalata yoon obboleessa kan kee michiyootana jaalata jeen silattuu tanuma obboleessi namaa jaalatu tanuma haati namaa jaalatuutu haa beeyta obboleessa keetii jaalata obboleessa kee guddaa qabuu jiru irraa dhaabbadhu yoon jeen inni dhaabbata michiyyoo yoo si jaalatte Uma michi imantunu gaddaafan deemtii gaddaafa. Kana jee bana. Ani isi akkanatti seene bara amma ani gisee nagarte laal fuula bareedaa naan laaltu kana maaliif naan laalte anas laalaati isaas laalte daanu mucaan kun barataadha barnoota isaatis hin fixatu amma isiinis wajjin fufani bara wajjin fufani obboleessa kiyyaas isiin fuudhu ni beeka laakiin an ammoo silaan xiqquma gartee hangaan jiru kana atillee intalatiyya taatee gaanillee isii fuudhee jiraadhee jeeti yaade garuu anaatitu balleesse maaliif silaan dafe itti himee akka nama jarjaree isiis bira taa'ee yaada kiyya hundatti himee jee obboleessa kiyya kanaa hojii akka namaan gootu turte obboleessa kiyyoo akka ni beekaa inni amma akka ishiin jaalatu hin ta'e ati. Isaaf hin himu. Nimneef kana. Bakka isa yaamiti mee nu gaafadhu akkamii kaa inni isa akkuma isii yoo hajuu ta'e uma rakkoon hin jirtu silattuu ani bika kana mana keenya manna kun mana keenya kanas taa'ee hedduu michoota osoo hin jaaladhu jechuudha. Na keessa turtee jirti jaalaltisi manuma kana keessa wajjin bilaash osoo isa jaalattu ani sanattu irraan deemu yoo kaa obboleessa kiyyaas naaf yaadu ta'e mee kaa isa yaannee yoo gaafanne taate taate aroora isaa yaame abooraras aras arramaali yaamichee heddummaa ta'e bararra dubbii jabaate intaltii ciyoon bira dalaytu tuni ani gurbaa kiyya yoo qaceeltee ati qaceeltee na aarsuu dhiiftee na gammachiifte dardara kiyyaa fi gurbaa kiyyaa fi sakannaan jee ati eenyu qonnoo beeksisa bireessa kee guddaa ni jiraami isuma buuna akkamitti qabiif na kennuu feetanaan jette caa guddaa kanas jaalataan jaani lokki ani xiqqaadhaan jaaladhaa sitti mate ati inni os jaalataa jennaan na jaalataa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا جالدون ده بين جالدان أنا نكنا نجي ساني نكنا نجا أبوك وين أركا خنا فردا أبو أي أنا جالد أنا إنترنت بتنا نك في أسيبك أكو بولما تجالو بولما خناني بما قلبي نسي درة هوي لغاية تنجالتو لغاية يعني ما نتولا هم جاسا أنا جالدو isiin maaliif akkana jettee wanta kan jechuun haasawaa biraa walitti buuqatanii waan lafa walitti hin qabu obboleessa keetii yoon fuudhee amman tana isii irraa ati mee akkam jettame isii tana yoon fuudhi jettamu misa siif taati moo siin taatu naan jettameeti. Fuudhi gaati ati sirratti waa'ee fuute hanga amma. Hin fuudhe kaasaniif hin bara. Ati fuudhi adeero ani waan akkanaa keessa nan naqatina. Jechuun iji yoo qalbumaan si jaalate malee ati waa. Ani raafuun qabu. Qooyi nagartaa. Nagartaa.
amantaa qoyyaa bude farada qudura. Yoo akkana ta'e kanaallee fuulan qabnu kan. Fuulan kanneen bakka. Dumaashitti akka dumaashitteetti ilaali yookaan ammoo yoo nu lameen uffati dutees kan waliin galle michoo nurraa deemti malee anaafati waliin dhabu lobbale saka yasiin guddisee uumaa ta'e. Saniif michoo tana kaa amma egaa kana itti kaa ani itti dubbadhu moo naa wajjin itti dubbataati. Awwaatummaan itti dubbadhu ta'e annaan hin ga'u ganaa ni waan dubbisu waan. Kan dubbisin. Maal qalbiin itti as deemifti. Manuma kana raawun deemu taa'u qoy. Ammaa sobbu kudhan yaamaan hodhan. Hai. Ajaa'ibu maa sanoo xiqqaa fi guddaa narra wal filani waan hin jaalladhe argachuu hin danda'u. Namni waan jaalate argachuu hin danda'u. Yoo ijaanuun argan qoy yaabu. Yoo ijaanuun argan. Awa Kadir. Awa Gabbay. Maal taatama? Gabbay mee. Maaluma waa saati maa cinqii odeessitoo? Awa michoon kuttee jirti boo. Kuttee. Michoon shaantaa sii fudhattee laal. Adda jettee jirti. Awa tumaatu ari'amanii isin deemtee abboleessoo. Maaliifin ari'aa? Maaliifin ari'aa? Awa histiin sawa histiin maal si goote abboleessoo histiin? Ati gaafa michoon tun dhuftarre akka inni qabdeetu naan jirta maaliif si godhe? Maali eebar maali amma akkamitti deemte maallaqa isii osoo furan? Maalittiin beeka waan isin dhageessin beeka. Hoggaan gabboo hunoo laal isin shaantaa isin fudhatte. Bakka isaaf kan nu deemanii ummati yaafise wal ta'anii deem jettani. Ati maal isa gooye maal akka inni tamadde gooye? Maal si tamate ati na jala jira aboo hireeti jettana feetu obboleessoo. Hireen ati dalayiituma mana keenya dalayiitu sanarra barbaaddatu tamaaliin jaa. Ala dhaabbadheetiin eeggadha akka keetiin dardara ta'ee ala dhaabbadheetiin dhalaa karaarra fidadha. Tana mana keenya dhuftu tana ummati yaa kanaaf taate siif taati. Dirqi siif taati. Bareeda ollaa jiru oggumeeru man beekan jaani. Aboo. Ollaa kana babbareettu meeqaa jira hin fuutu asuma. Annaan hin geenye. Ta amala qabdu ta dalagattee jiraattu ta ummati taqaddamtuu fadha. Si gane bokkam. Dalaytu ya ta. Maalis si godhaan amma. Amma ariiteen miti deem gaba kaajatti jira. Maalis si godhaan. Deemasi. Maalis si godhaan. Histi aboo. Aboo kunis fiigee qutee mee ajaa'iba. Hello Roras. Eessa deemti? Hoo bilbila michoo naa kan. Hin qabdu. Bilisi. Yoon dallaaltitti michoo fiddeerraa yoon deemee bikka dallaaltitti gaafadhe dallaaltitti sanaa hin dandeessiin. Tana numaan hin dhiibee amma booda bakkitti tana hin fuudha. Adabuun firraa cabsa.